Dhibeen hooqxoo godinaalee Oromiyaa hedduu keessatti faca'ee kan argamu yoo ta'u miidhaa hedduu hawaasarraan gahaa jira. Dhibeen kun namarratti yoo argame namni sun boqonnaa tokko malee halkanii guyyaa of hooqa. Yeroo dheeraaf namarra kan turu yoo ta'e qaama namaarratti jijjiirama kan fiduu fi ijalleen jaamuu akka danda'an kan ibsame. Namni isaan miidhame hawaasa keessatti illee hamilee jireenyaa kan dhabuu fi walitti dhufeenya hawaasaa irrattis miidhaa guddaa fida. Dhibeen salphaa fakkaatus hamaa ta'uusaa itti aanaan hoogganaa biiroo fayyaa Oromiyaa obbo Darajjee Abdannaa himaniiru. Dhibeen kun yeroo ilaalan hooqxoo jedhamu salphaa fakkaata cittootti wal fakkeessa namni garuu tokko miti jechuudha. Waggaa dheeraadhaaf namarra kan turu sanarra darbee immoo akkuma sila kaasee miidhaa qaamaa geessisuurra darbee jaamummaaf kan nama saaxilu waan ta'eef qorichi hooqxoof kennamu maxxantoota biraatirraayis nama fayyisuu danda'as jedhameera. Bu'aa qabeessummaan qoricha kanaa immoo hooqxoo kana duwwaaf utuu hin taane maxxantoota garaa keessaa garbiraallee raammoo adda addaa irraa hin fayyisaanii injiraan dabalatee jechuudha. Qoricha baay'ee birood ispeektireem jedhamee beekamu jechuun mala baay'ee dhibeewwan biroo baay'eedhaaf kan tajaajilu waan ta'eef fayyadamummaa isaa beekee hawaasi keenya karaa guutuu ta'een akka inni fudhatu keessumaa immoo hooggansi keenya sadarkaadhaan jiru rakkoo kanarraa hawaasa akka inni baraaramu gochuuf tokko hubannaa ogeessa hawaasaa cimsuudha. Akkuma addunyaatti dhaabbanni qoricha hooqxoo fayyisu kennu kaartar seentar jedhamu Itoophiyaa keessatti tajaajila kennaa ture. Qoricha kanas hawaasa hundaaf kan kennamu yoo ta'u namoonni qorichi hin kennamneefis jiraachuu hoogganaan dhaabbata kaartar seentar damee Oromiyaa obbo Abdoo Alii himaniiru. Kana keessatti qaamonni qoricha kana fudhannee jiru. Isaanis daa'imman waggaa 5 gadi namoota ulfaa yookaan haawwan ulfa qaban kan dahanii torbee tokko gad jiran qoricha kana fudhatanii kan hafe immoo namoota dhibee hamaadhaan ciisanii yeroo duraa sanatti wal'aanamaa jiran yoo jiraatan qoricha kana yeroo sanaaf hin fudhatan jechuudha. Dhibeen kun akkuma addunyaattu dagatamaa ta'uu isaas ibsameera. Dhibeen kun akka addunyaatti dhibeelee dagatamoo jedhaman keessa jira. Sanas ta'ee immoo parsantaa 99 ol biyya Afrikaa keessattidha kan inni argamu. So dhaabbanni fayyaa addunyaadhaa dhibee kana balleessuudhaaf tooftaalee kaa'ee keessaa tokko raabsaa qorichaati. Tooftaaleen biroo kan sagantaa kana deeggaran jiru. Garuu biyya keenya keessatti dilas hojiirra hin jiran. Dhibeen hooqxoo kunis tisiisa gurraattiin kan namatti dhufu yoo ta'u nama hoksisuun kan beekamu. Hoksisuu qofa osoo hin ta'in gogaa namaa jalatti wal horuun miidhaa hamaaf kan nama saaxiludhas jedhameera. Laggeen saffisaa yaa'an irratti tisiisni sun kan wal hortu ta'uu biiroo fayyaa Oromiyaatti qindeessan dhibeewwan xiyyeeffannoo barbaadaniin obbo Zariyuun Ayyaanoo ibsaniiru. Tisiisni gurraattiin kun kan isheen wal hortu bishaan ariitiidhaan deeman naannoo sanarratti kan isheen wal hortu. Naannoo sanatti waan isheen wal hortuu fi sanarraa kaatee kiiloomeetirii hedduu naannoo 80 baattee deemuu dandeessi waan ta'eedhaaf gara lixaa kanarratti immoo akkuma beekamu bishaan baay'een ariitiidhaan yaa'an baay'inaan waan jiraniif naannoo sanatti baay'inaan kan isheen argamtu jechuudha. Qoricha barbaachisus hawaasa biraan gahuun murteessaadhas jedhameera. Qoricha kana sadarkaa hawaasaatti kan raabsan nama galmeessuudhaan kaffaltii tokko malee sadarkaa hawaasaatti qoricha kana manaa manatti geessuudhaan akka wal'aanaman taasisuu irratti hojii guddaa kan hojjechaa jiranii fi kanaan dura hojjechaa kan turanidha. Haaluma kanaan bu'aa gaggaarii argaa jirra. Lubbaaborii fi Jimma keessatti dhibeen kun hir'achaa dhufeera jechuudha. Sadarkaa kaa'amee fi prevalensii parsantii 2 jedhu sanarraati hir'achaa waan dhufeef inni kun irree abdii nutti horaa jira jechuudha. Kanaaf hawaasni keenya hubannoo akkasii qaba. Kana caalaa immoo itti deemee fudhachuudhaaf isaaniif namoota fedhii isaaniidhaan qoricha kana raabsaniif deeggarsa taasisa. Qoricha sanas immoo haala qajeelfama kennamuun qoricha sana yeroodhaan liqimsanii akka isaan irraa bilisa ta'an akka walumaan hojjennu deeggarsi qaamolee hundaarra akka jiraatu dhaamsa dabarsuun barbaada. Dhibeen kun kana dura uummata biratti hubannoo akka hin argatin dubbatu itti gaafatamaan waajjira fayyaa godina Baalee obbo Seefuddin Muhammad. Dhibeewwan kun asiin dura uummatni baay'een isaan beekanii garuu uummata keessatti baay'ee faffaca'anii kan jiraatanii fi uummata baay'ee kan miidhanidha. San keessa dhibeewwan san keessa onkoosarkiyaasis yookaan ammoo dhibeen hooqxoo jedhan kun isa tokko. Akka godina keenyaatti dhibeewwan kun baay'eenis jiraatus kunis hin jira. Keessaayyuu haala qoratamiin aanaa 2 keessa aanaa Dalloo Mannaatii fi aanaa Gurraa Dhaamolee jedhamu keessa jira. Dhibee kana wajjin wal qabatee hubannoon hawaasa bira jiru baay'ee laafaadha, baay'ee gadaanaadha. Leenjiin kunis hubannoo bal'aa akka qabu itti gaafatamtuun waajjira fayyaa godina Gujii Lixaa Siistar Tsiyoon Alamaayyoo himaniiru.
Leenjii addaarraan waan hubannoo badhaa arganneerra keessattuu dhukkuba daddarbaa ittisuu irratti xiyyeeffannoon akka hojjetuu qabnuu fi bulchitoota aanaaleef hooggansaa warra Maammada warra faayinaansii walii gala taanee aanaarraalleen warri aanaa lama akka godina keenyatti kafilatame Galaanaa fi Hamballaa ijoolleen achirra hojjettullee dhufanii hubannoo badhaa argachuu jirra.